Amma waan mootummaan Itoophiyaa godhuu hin dandeenye dhugumatti dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar Mohaammed ni danda'a. Jawaar Mohaammed ati nama jabaadha. Amma baga gammaddan jechuu ni dandeenya. Baga gammaddan dhugaa dubbachuuf keessumaa ijoolleen teenya Saudi Arabiyaa fi Yaman keessa jirtan tan waggootaaf yakkamtootaan ajjeefamaa turtan baga gammaddan. Ammallee marsaa lammaffaatiif irra deebi'ee Jawaar Mohammediin guddaa galatoomii jechuun barbaada. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu. Nama jirutu nagaa wal gaafata. Oduu amma nu ga'e qabna. Oduun amma nu ga'e kunis mootummaan Itoophiyaa yakkamtoota Saudi Arabiyaa keessatti namoota ajjeesaa turan, namoota dugugaa turan, seeraan ala gosaaf gosaan wal ijaaranii nama fixaa turan to'annoo jala oolchuu akka eegale ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa poolisii Saudii waliin ta'uun yakkamtoota seeratti dhiyeessuu akka eegale amma sa'aatii ammaa tana ibsee jira. Haaluma kanaan imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamu ibsa sa'aatii muraasa dura baaseen yakkamtoonni adabamuu jalqabanii jiru jedheera. Kunis poolisii Saudii waliin ta'uudhaan kun oduu baay'ee gaarii gurra namaatiif tolu nama gammachiisu lammiilee Saudiitii fi lammiilee Yaman keessa jiran kan Oromootiif boqonnaa kennu Itoophiyaanonni biraallee waan kanarraa akka baratan waan abdii namatti horuudha. Egaa akkuma tibbana dhagaa turtan Oromoonni Yamanii fi Suudii jidduu jiran keessumaa kan Suudii keessa jiran yakka badaa walirratti raawwachaa turaniiru. Yakka sanaanis dhugaa dubbachuudhaaf maqaan Oromoo badeera. Waan dubbannu wallaallee jira. Taateen kun waggoota 3 dabre deddeebiin dhagahamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa gurra hin qeensine callisee dhaggeeffachaa ture. Mootummaan Saudii silumaa daangaa warra seeraan ala seenee irratti tarkaanfii fudhachuun isaa dirqama ture. San irratti tarkaanfii fudhachuun ala yakkamtoota kana mootummaan Saudii qabuudhaaf illee rakkachaa ture. Dhimma kun waggootaaf namoota baay'ee yaachisaa ture. Dhugaadhaan namni miidiyaa hawaasaa gubbatti ba'ee wal arrabsuun wal qeequun yaada mataa isaa kennachuun humaan qabu ture. Dhumarra garuu Oromoon baatee gosaaf gosa jettee gaafa gahaa keessatti nama dalagaadhaaf ba'e qabdee ajjeeftu baay'ee gaddisiisaa ture. Yakki kun baay'ee ulfaataa akka taasisu tokko akkuma agaraa turtan akkuma dhagaa turtan Oromoon baxaraanuu bira kutteeti. Oromoo jechuun malee waan biraa waan jennu hin qabnu. Oromoon baxaraanuu bira kutteeti. Laayivii gubbaa teessee TikTok irratti laayivii gubbaatti mormaa nama qaqqaltee jechuudha. Baay'ee qaanfanne, baay'ee rifanne, waan dubbannu wallaallee bakka dadhabnee dhiisne iyyuu nuti. Boodarra namuu bakka garaan dadhabee waan godhus wallaalee namoonni baay'een callisuu filatanii. Haa ta'u malee dhimmi kun gaafa hammaachaa deemuu silaa nama hunda ni galcha. Namni namummaa qabu tokko yakka tokko osoo raawwatamaa jiru bakkatti callisuu hin qabu. Yeroo tokko Arsii jaanii ijoollee Walloo ajjeesu, yeroo kana Walloo jaanii ijoollee Arsii ajjeesu, yeroo kana Harargee jaanii ijoollee Arsii ajjeesu, yoo kana Arsii jaanii ijoollee Harargee ajjeesu, wantoonni akkasii guyyaa guyyaan dhaga'aman hammaachaa dhufanii jiru jennaan namni siyaasaa jabaan Itoophiyaa hayyuun beekaan hojjetanii galmaan ga'utti kan amanu namoota siyaasaa Itoophiyaa narrallee siyaasa isaaniitti amanu keessaa tokko katee Jawaar Mohaammed dhimma kana lafaa fudhatee tibbana ajjechaa tibbana laayivii gubbaatti dargaggeessa tokko irratti raawwatame hordofee Jawaar dhimma kana lafaa fuudhee tarumatti akka samiin tuqe tarumatti akka yakkamtoota adabuu jalqabee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar arra amma durallee dubbannee jirra. Jawaar Itoophiyaatti qaama siyaasaa yookaan nama siyaasaa qofaa miti. Jawaar Itoophiyaatti qorataa yakkaa jechuu dandeenya. Hoogganaa poolisii biyyattii jechuu dandeenya. Abbootii seeraa biyyattii yoo jenne akkamitti akka ibsanan hin beeku. Dhiiga namaa baasuu nama danda'u jechuu dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf. Abbaa haqaa biyyattii yoo jenne baay'ee xiqqaatu jechuudha. Itoophiyaatti keessumaa naannoo Oromiyaa Amboo dabalatee kutaalee biyyattii garagaraa keessatti waggootaaf yakki wal fakkaataan garee maafiyaatiin uummata irratti raawwatamaa ture. Gareewwan sun mootummaan ijaaree raawwatatee qaamni biraa raawwatatee adda baasuun baay'ee rakkisaadha. Garuu Jawaar Mohaammed gareewwan akkasii sun saaxileeti har'a mootummaan namoota sana adabaa jira. Har'a Suudii keessa waggaa 3 waan uummanniif mootummaan dhaabuu dadhabe Jawaar eegalee torbaan osoo hin gahin guyyaa 4 jidduutti dhimma kana samiin tuqee poolisii Suudii waliin mootummaa Itoophiyaa waliin laal Jawaar mormitu ragama tokkoon yakka kana guyyaa 4 keessatti dhaabsisuu danda'ee jira jechuudha. By the way edaa falgadda Oromoon nagaan bulte Suudii keessatti guyyuma 3 fi 4 dura ijoolleen Suudii keessatti akka itti jiraattu dhabdee jechuudha yakkamtootaaf jecha. Namoota nuti Arsiidha ofiin jaan yookaan nuti Walloo ofiin jaan kan nama ajjeesanirraa kan ka'e Oromoon miskiinni gartee dalagaadhaaf beekatti jiraatu dhabee rakkachaa ture. Edaa falgadda garuu Oromoon nagaan bultee jechuudha. Sababiin eenyu beektanii? Jawaarii jechuudha.
Jawaartu odeeffannoo guutuu namoota yakka sana raawwatanii takka takkaan saaxilee qaama nageenyaa Saawudiitiif, qaama nageenyaa Itoophiyaatiif, akkasumas qaama nageenyaa Yaman dabree sammuu mootummaa Itoophiyaa waliin dhimmicha irratti hojjetee yakkamtoota akka seeratti dhiyaatuuf dhiibbaa jalqabee guyyaa afur osoo hin gahin yakkamtoonni guyyuma tokko qabamuu eegalanii jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa waggoota 3 dabree yakka daangaa kana keessatti raawwatamaa jiru lammiileen Itoophiyaa irratti raawwachaa turan even namoonni yakka raawwatan Suudiidhaa ka'anii gaafa Itoophiyaatti galan mootummaan Itoophiyaa adabee hin beeku. Mootummaan Itoophiyaa waggoottan dabree dhimma kana callisee ilaalaa ture. Dhiiga namoota naqamu callisee ilaalaa ture. Mootummaa Suudiitii waliin hojjechuu dhiisee dhiiga namaa tuffatee ilaalaa ture. Amma reefuu ibsa baasee jira jechuudha. Kun dhiibbaa Jawaar godheenii jechuudha. Jawaariif beekamtii kennuu qabna. Dhugaadhaan ilaalcha siyaasaa isaa irratti amanuu dhabuu dandeenya. Yaadama siyaasaa isaa fudhachuu dhabuu dandeenya. Xiinxaloota siyaasaa isaa fudhachuu dhiisuu dandeenya. Sun mirga. Sigaleme. Jawaar ni danda'a, eeyyeen ni danda'a. Yakka nama raawwate seeratti dhiyeessuu ni danda'a, eeyyeen. Jawaarichi taa'eeti bakka jiru sun isaan bira dhaqeeti isaan kasasee yookaan himannaa rabbaneeti miti kaa danda'u. Garuu adeemsa isaa hunda nama tolchee beekuudha. Nama siyaasaa dhageettii qabu qofaa miti. Nama haqaa dhageettii qabuudha Jawaar. Kun ragaa guddaadha. Ibsi amma mootummaa Itoophiyaa baasa kun waggoota 3 dabree callisee kan ture mootummaa Itoophiyaa reefuu ibsa baasee maal jeeseeta imbaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu. Imagine imbaasiin sun ibsa baasee jechuun mootummaa Itoophiyaa ibsa baasee jechuudha. Imbaasichi mootummaa Itoophiyaa bakka bu'a waan ta'eef mootummaa federaalaa sanuu. Ibsa imbaasichi baasee akkana ijaa isin yaa dubbisu. Imbaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu viidiyoowwan suukanneessaati bana miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'aa turan kan lammiileen Itoophiyaa wal lolaatiif walitti duuluudhaan wal miidhaa turan agarsiisu ilaalchisee haala jiru dammaqinaan hordofaa jira jedha imbaasichi. Haaluma kanaan odeeffannoo haga ammaatti arganne namoonni gocha gara jabeenyaa kana keessatti hirmaatan karaa miti idileetiin yookaan al-idileetiin gara Saawud Arabiyaa kan seenanii naannoo daangaa buufatanii dhimmoota sababni bu'uura isaanii ifa hin taane irratti wal dhabuun garee uumuudhaan walitti bu'uun miidhaa walirra geessaa jirudha jedha imbaasichi. Dabalee imbaasiin kun bu'aa tattaaffii haga ammaatti taasifameen shakkamaan tokko poolisii Saawudiitiin to'annoo jala kan oole yoo ta'u warra hafanis seeratti dhiyeessuufis jaarsolee biyyaatiif qaama dhimmi ilaallatu kamuu waliin hojjetamaa jira jedheera. Qaamni dhimmi ilaallatu tokko Jawaar Mohaammed kan odeeffannoo tana guutuu harka qabu. Jawaar Mohaammed mootummaa Itoophiyaa ni morma. Imbaasii tana ni mormuu danda'a garuu yakka irratti Jawaar qoosaan beeku. Imbaasii tanaaf odeeffannoo nan kennaa jee jira. San bira kutee imbaasii tana keessa taa'ee namoota yakka kana deeggarantu jira. Sanuu nan saaxilaa jee jira. Sana booda ture imbaasichi ibsa kan baase. Imbaasiin kun amma ibsa baase kanaan nama tokko qabamee jira. Kan hafanis ammoo Jawaar waliin hojjannaa jee jira. Itti fufee imbaasichi kanumaan wal qabatee imbaasiin Riyaad jiru dhimmicha qoratee madda rakkoo kanaa hundeerraa buqqisee namoota gocha suukanneessaa kana keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuufis hojjechaa jiraachuu ibseera. Kana malees imbaasichi manguddoota hawaasaa Riyaad waliin walitti dhiyeenyaan tumsuudhaan gocha kana dhaabsisee namoota yakka raawwatan seeratti dhiyeessuuf odeeffannoo barbaachisaa ta'e yookaan odeeffannoo yakkamtoota kanneeniitiif kan kana fakkaatan to'annaa jala oolchuudhaaf gargaaru kamiyyuu hatattamaan imbaasichaaf akka dhiyeessitan kabajaa waamicha isiniif dhiyeessinaa jedheera imbaasichi. Bakka baay'ee gaariidha. Ani baay'ee gammadee jira dhugaa dubbachuuf. Ammas irra deebi'ee halkan tokko durallee Jawaar galateeffadhee ture. Ammas irra deebi'ee Jawaar nan galateeffadha. Even ilaalcha siyaasaa Jawaaruun mormu yaadama siyaasaa inni qabullee tasa mormee hin beeku Jawaar. Namoota siyaasaa isaatti amanan keessaati. Har'a garuu gaafa hojii akkanaa hojjetu fa'aa osoo isa mormu ta'eewu nan galateeffadhaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een Jawaar galateeffachaa jiran argeen jira. Namoota baay'ee Jawaar morman hedduu kan har'a Jawaar galateeffachaa jiran argee jira. Jawaar Mohaammed ati nama jabaadha. Dhugaatti ati nama jabaadha. Ijoollee Suudii san akkasitti mataa adda qabuun kan kee hedduu nama jabaadhaati. Har'a barruu jawweedhaa takka argeetiin koblee. Isneek mee ati waa'ee kiyyaa poost gootee ragaa takka narratti dhiyeessime. Mee ragaa takka dhiyeessi ragaa takka. Hijiba. Amma waan mootummaan Itoophiyaa godhuu hin dandeenye ta'e dhugumatti dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar Mohaammed ni danda'a. Sababni Jawaar Mohaammed ni danda'a jee ani itti qodhuu danda'eef maal ni beektanii? Osoo inni har'a hojii sana hojjechuu baate osoo inni har'a yakkamtoota san ifatti miidiyaa irratti dhiyeessuu baate imbaasiin kun ibsa hin baasu. Maayee waggoota 3 dabre imbaasichi maa ibsa hin baasin? Takkaan dubbanne.
Yakkamtoota san gaafa biyya galanuu imbaasicha akka qabaman mootummaa Itoophiyaatiif odeeffannoo hin kennine jechuudha. Bu'aan imbaasii sanaa baay'ee ifan turre. Anyway amma waan of argannatti fakkaate imbaasiinii fi Muktaar Kadir kan achitti argamanillee. Inni biraa namoota yakka keessatti hirmaatanidha. Adaraa laala amma duras dubbannee jirra. Namni isin ergee namni biyya faranjii taa'ee nama tokko ajjees jee si ajaje ati Suudii keessa yoo nama ajjeefte ati jireenya kee gara fuulduraa guutuun isaa badee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hin dogoggorinaa. Namoonni gosaaf gandaaf arrabsoo miidiyaa hawaasaatiif yookaan wal dhibdee dhuunfaa biraatiif ta'e miidiyaa irrattis baatanii dhoo'isaadhaan nama ajjeeftanii jireenya keessan gara fuulduraa badee jira. Sababoota baay'ee dhiyeessuu dandeenya. Tokko namni dhiigni isaa namaa harka isaarra jiru jireenyi isaa yoomiyyuu jireenya ta'uu hin danda'u. Namni san gammachuun jiraachuu hin danda'u. Lammaffaa ati yakka raawwattee gaafa suuraan ta'e miidiyaa hawaasaa gubbaatti baatu fakkeenyaaf amma taateen amma taa'aa jiru kun paablikiidha. Guutummaatti uummanni ni arga. Yakka gaafa raawwattanii yakki keessan suuraanis viidiyoonis ba'e amma jaarraan keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Bakka feetanitti suuraa duraan baatan kaameraa duraan baatan yakki isin raawwattan san gaafa viidiyoodhaan ba'e yookaan immoo suuraan ta'e san gaafa miidiyaa irratti ol baate. Mee ati biyya tamii galta? Itoophiyaan yoo galte maatiin gurbaa sanii isin dhiisan tokko. Maatiin kee nama ajjeeftee dhufte jaasin fadhu lama. Mootummaan Itoophiyaa seera dirqamee kabachiisaa. Arraa miti amata 20 booda osoo biyya galte yakka raawwattee isin dhiisu 3. San bira qote Suudiitti nama keessa dhaquu hin dandeessu. Suudii gabbaatee jaartii tantee bira dhaquu hin dandeessu biroo. Akkan dogoggorre akka hin nyaadhamne akkamitti mazraarraa kaatee boqonnaadhaaf jaartii ta'e bira galta yoo dhiinni namaa akka keerra jiraate. Yooti magaalattiin gabbaatte isin dhiisarree mazraadhaami bakka dalagaa san achirraa gabbaattee dalaga magaalattiin gabbu'aa yoo jette isin dhiisan dhiiga namaa harka keerra jira. Atumtiyyuu sammuun ta'e siin fudhattu gaddeemuu ni sodaatta. Maaliififuu yakka waan raawwatteef. Namni ammoo ati deema ajjeesi jee kalee isa biyya faranjiitti si ajaje sun ajaja namaa arrabsoo miidiyaa hawaasaa gubbatti raawwatamu kana fa'aa ilaaltee deemtee yoo nama ajjeefte namoonni wal arrabsan san nagaan jiraachuu jiran ati harki kee badeetitu nagaan jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Deemtee hawaasa makamuu hin dandeenye jechuudha. Deemtee jaartii birallee dhaquu hin dandeessu biroo hin dogoggoriin isin jechuu barbaadeete. Kanaafuu gaafa waan tokko gootan dursaatti yaadaa keessumaa yakkoota hamaa dhiigni namaa qalbii miti jireenya kee gara fuulduraaf balleessa. Itoophiyaa dheetu bakka hin qabdu Suudii keessa jiraachuu hin dandeessu. Agartee tarii akka carraa ta'ee yoo gartee gaaruma Yemen keessaa fi Suudii jidduu duute ani hin beeku. Saniin ala ati carraan hawaasa dabalamuu kee du'ee bakka achi booda. Haa ilmi namaa bara amata 10 booda bakka san hin jirtu beek. Amata 10 waggoos bakka dhokotte jiraachuu dandeessa ta'a. 10 booda garuu cuma jiraattaati. Jireenya jijjiiruudhaafuu manaa baate. Biyya galuu feeta, maatii dubbisuu feeta, jaartii bira dhaquu feeta. Yoo feete biyya faranjii sunuu deemuu feeta. Har'a biyya faranjii nama ajjeeftee biyya faranjii dhaquu hin dandeessu biroo. Biyya faranjii dhaquu miti. Carraa akkasiitu hin agartu yoo harki kan kee dhiiga qabaate. Keessumaa suuraan ta'e paablikii taatee moo amma namoonni yakka raawwatan tokkoon isaanii jireenya hin qaban amma booda keessumaa suuraan isaanii miidiyaa hawaasaa gubbaa kan baate maatii isaanii keessa yoo galan maatiin isaanii isaan hin fadhu kun yakkamaadha jaa. Maatiin nama dhiigni isaa harki isaa dhiiga tuqe hin fedhan maatiin fadheewu haadhaaf abbaan keessin jaallata yoo harki kan kee dhiigaan tuqame. Sababiin isaa nama balleessa waan ta'eef lubbuu namaati akkaatii galaafatte sun. Kanaafuu gaafa yakka akkasii raawwattanii seera jiruun cinaatti uumamallee ilaala. Addunyaas dhabdanii akhiraas hin dhabnaa jechuudha gama biraatiin ammaas waan akkasiitu mudataa jechuudha of qaba. Anyway dubbiin teessan mootummaa Itoophiyaa harka buute Jawaar ammoo dubbii teessan samiin tuqe qiyaamaa isin qabatte yakka kan raawwattan asii miti samii gubbattuun baatan. Tanuma yeroo gaarii.